Innagama. Amma generator yoo qabaate galmi kun amma sun ka'utti ol ka'ee naasaa akkuman ibsuu yaaletti gaheen artistoota Oromoo qabsoo Oromoo keessatti waltajjii kanarratti waan ibsamee haala gabaabaa ta'een ibsamee waan dhumuu miti hundi keenya hin beekna beekamtiin gahaa ta'e nuu kennamuu qaba nuu kennamuu qabu qotee bulaan Oromoo nuu kenna waan ta'eef guyyaa guyyaani Yessa Oromoo, sooressa Oromoo, qotee bulaa Oromoo, rakkataa Oromoo ammumanu argu daandii irratti akka lubbuu keenya dabarsinee kennineef nutti hima waan ta'eef beekamtii caalu isaan irraa caalu wanti jira jedhee gatii yaanneef kana waan ulfaatee natti mul'atu miti haa ta'uuti garuu artistiin Oromoo maali yoo dhugaa haasofna ta'e jijjiiramni amma dhufe kun adeemsa akkamii keessa jira artistiin Oromoo amantanis amanuu baattanis warri biyya gaggeessitanis haa ta'u warri mormitan naashinaalistii artistiin Oromoo sabboonaal artistiin Oromoo quuqqaa uummata isaa ifaan ifatti uummata isaa fi uummata isaa qofa kan falmudha garuu ka biyya diiguu miti ijaarsa biyyaafis immoo kan dinqaa ta'uu miti jechuudha artistiin Oromoo haa ta'uuti garuu akka waltajjii kanarratti ilaaluu yaaletti biyya ijaaruu keessatti egaa akkuma beekamutti yookaan immoo jijjiirama amma dhufe kana namoota amma biyya gaggeessaa jiran kana warri duuba jiru ifaan ifatti kan alagaanuu ragaa bahu jechuudha artistii Oromooti haa ta'uuti garuu sunqoo jette maaramoo innaa rakkoo shannawaan mattee rakkoo baanaan na irraanfattee